Kanatti aansinee maal laallaa? Predisposing factor affecting behavior. Nursing ethics jalatti gaafiin bakka mata duree kana jalaa hedduminaan dhufti. Wantoota amala namaa jijjiiruu danda'an predisposing factor affecting behavior ka jiru. As jalatti waa 4 hubachuu qabda. Wantoonni amala jijjiiruu danda'an. Inni jalqabaa vaaliiwiidha. Vaaliiwii namni tokko waan takkaaf kenne. Honesty, dignity and fairness core principle vaaliiwiidhaati. Amanamummaa, haqummaa. Inni lammaffaadhaa wantoota amala jijjiiran amala namaa tokkorra dhiibbaa fidan keessaa tokko beliifiidha. What someone is accept as true we call it belief. Belief jechuun waan namni tokko dhugaadha jee fudhate. Fakkeenyaaf dawaa kanarra muka yoon fayyadame dawaa baala mukaa yoon fayyadamin irra fayyadee yoo inni akkasitti amanee beliifii jennaan. Amala namtichaa irratti dhiibbaa fida. Inni sadaffaadhaa noormiidha. Noormii yeroo jennu community ruleidha. Amala hawaasa keessatti fudhatama qabu. Akka hawaasa saniitti hawaasatti duudhaan safuun garagara. Community rule kanaan noormii jenna. Akkamitti amala namarra dhiibbaa fidaa? Keezii keessatti ilaalla. Kabira attituudiidha. Ilaalcha. Ilaalchi kuni it is shaped by experience. Muuxannoo kanaan dura qaburraa ilaalchi dhufa. Fakkeenyaaf yeroo bakka san dhayite yoo namni sun ilaalcha gaarii siif hin qabaanne negative staff interaction yoo jiraate bakka ati dhayite san yoo siin lolan refusal to return mudata. Deebuu faadida. Dhukkubsadhee yoon achi dhaqees achitti naman laalanii namaan lolanii ija. It is directly influenced behavior. Wantoota afran kana qabachuu qabda. Kallattumaan gara gaafii haaseennuume. 40 years old woman came to health center with complaint of headache and blurring of vision. Dubartii waggaa 40 takkaatiitu buufata fayyaa dhaqe. Rakkoo isiin dhayiteef maali? Mataa dhukkuba. Hawwoo mataa qabdi, blurring of vision qabdi. Ija tana iddoo arguu hin dandeessu. Another OPD staff is who has on duty and very busy. Namni achirra jiru OPD irra jiru suni hedduu shaakalamee jira. Shouted at her if one healthcare provider stated, we don't want to waste our time to the complaint of headache. Please came back if it worsened and when we are less busy. Itti iyyeeti nuti yeroonii fi dhukkubbii mataatii jecha yeroo balleessinu hin qabnu yoo sitti hammaate yoo si cime hoottuu takka hoggaa namni kun nurraa wayyaa hoggaanii fi hedduu shaakalama hin qabne hoottu jee. The woman does not return back to the health center despite her illness being worsened. Kan itti cimee jiru itti deebi'uu didde. Eega hoggaa san deemte. What is the most likely predisposing factor that affect the woman behavior? Amala isii kana. Maaltu akka hin deebine taasise dubartii tana? Value, belief, norm, attitude. Kana keessaa kan. Amma gaa dubartiin tuni wanni isiin dhufteef headacheidhaa fi blood divisionidha. Amalli istaafni sun agarsiise itti iyyeeti. Dismissed her complaint. Came to back later jeen. Hodhokootu jeen. Outcoming inni patientii sanitti iyyuudhaa suni patient feel disrespected. Namni asitti kabaja namaan qabu jettee hin deebi'uu diddi. Even though her illness is worsened. Wanni asirratti
xiyyeeffannaan ati gaafiin tun sirraa barbaaddu maali? What factors predisposed the woman behavior not returning? Akkan deebiin wanni taasise maali? Mee optionii jiru kana analyze haa goonu. Value inni jiru kuni deeply held principle. Kuni waan namni tokko of keessatti gad fageenyaan qabatee jiru. Dignity, respect, honesty isaan kanaan value jenna. Beliefin ammoo what someone is accepted as true. Waan namni tokko dhugaadha jedhee fudhatu. Fakkeenyaaf headache is not serious jedhee dhukkubbiin mataa waamaatii miti jedhee nama beliefidha. Normino socially accepted rule of behavior in community. Hawaasa san keessatti amaloota fudhatama qaban. Kuni baalageedha. Kun immoo nama nagayaati kajaan normii. Attitudeino feelingidha. Ilaalcha. Predisposition toward something which is shaped by experience. Ilaalcha waan tokkoof kasirrii ta'uu fi kasirrii hin taane akka qabattu waan si godhu. In this case, negative staff interaction dubartii san shaped woman attitude toward health center. Akka isiin ilaalcha hin taane buufata fayyaa sanii qabattu godhu. A refusal to return reflective predisposing factor of attitude agarsiisa. Kanaafuu deebisaan gaafii kana predisposing factor that affect the woman behavior in attitude. Value kan jennu yooniif respectiin faan, dignitiin faan tuqame. Belief kan jennu illness perceptionidha. Akkaataa isiin dhukkuba sanitti fudhatte. What patient accept as true dhaan belief jenna. Normiin ammoo community ruleidha. Seera takkaa ittiin bulmaata hawaasa saniiti. So the predisposing factor that affect woman behavior as keessatti attitudeidha. Bika biraa ilaallu. 55 years old man admitted to medical ward refused to accept bribe offered by relative to get priority care. Tajaajila olaanaa nu kenniif jaaniiti ogeessachi jirutti gumboo kennan. He insisted that honesty and fairness are more important than personal gain. Waaniin dhuunfaa kiyyaan harkadhurra haqummaadhaan amanamummaadhaan nama tajaajiluu kanaatiitu irra naaf caala jeeddite. What is the most likely predisposing factor influencing his behavior? Amala isaa kana akka inni didu ka godhe maal? Value jedhamu, belief jedhamu, norm jedhamu, attitude. Core principle honestyidhaaf fairness yoo dubbate we call it value jenna. Amanamummaadhaan jecha haqummaa tanaa jecha gumboo fuudhadhee dursa isa kanaan kennu jeeti jalaaditi. So value. Beliefin ammoo waa someone is accept as true jenna. Muka fayyadamuudhaatiitu dawaa kana fayyadamuurra naa caala jee waaman beliefidha. Normiin ammoo socially accepted behavioridha jenna. So in this case, the most likely predisposing factor influencing his behavior in value. Let us see another case. 30 years old woman with hypertension. Dubartii waggaa 30 takkaatiitu hypertensionii qabdi. Dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa qabdi. Refuse to take her prescribed medication. Dawaa ajajamee fudhachuu diddi. Maal jettee? I believe traditional herbs are more effective than hospital drug. Ani dawaa aadaa fayyadamuudhaatiitu hospitaalaa dawaa fudhachuu kanarra bu'aa naa buusa. Saniif jecha diddi.
What is the most likely predisposing factor influencing her behavior? Asirratti value jedhamu, belief jedhamu, norm jedhamu, attitude. Akkam jettee amantii? I believe traditional herb are more effective than hospital drug. So belief means what someone accept as true. Waan namni tokko dhugaadha jedhee fudhate saniin belief jenna. As keessatti dubartiin tuni muka fayyadamuudhaatiitu dawaa hospitaala fayyadamuu kanarra naa caala waan jetteef so her belief is influence her behavior. So the most likely predisposing factor influencing her behavior in belief dha. Normiin socially accepted behavior dha jenne. Attitude ammoo ilaalcha. Ilaalcha kanaan dura akkan taanetti qabatte. Value ammoo waan ati keessoo sanii core principle isaa haqummaa fa'aa kabajaa kanaaf jecha wanti gumboo fa'aa fudhachuutiitu. Let us see another case. 20 years old female students avoid visiting male physician because in her community it is considered inappropriate for women to examined by men unless accompanied by family. Dubartii waggaa 20 takkaatiitu barattuudha ishiini ogeessii dhiiraa akka isiin laalle firraa dhorkite didde. Maaliif? In her community it is considered inappropriate. Hawaasa isiin keessaa dhufte keessatti yoo maatiin bira jiraatte malee dhiirti dubartii ilaaluun dhorka. Unless accompanied by family. Yoo maatiin isii bira jiraatte malee hawaasa isiin keessaa dhufte akkasii beekama. What is the most likely predisposing factor influencing her behavior? Amala kana akka qabaattu ka godhe maali? Value jedhamu, belief jedhamu, norm jedhamu, attitude. Belief jechuun maal jenne? Waa someone is accepted as true jenne. Waan namni tokko dhugaadha jedhee fudhate. Mukaatiitu dawaa faranjii kanarra naa caala jechuufa. Attitude ammoo ilaalcha jenne. Which is predisposed by shaped previous experience, either negative or positive. Ka isii tana akka isiin tajaajila kana diddu ka godhe maali? Asirratti normidha. Normi means socially accepted behavior. Hawaasa keessaa dhufte keessatti dhiirti dubartii ilaaluun dhorkaa waan ta'eef sababa saniif didde. So predisposing factoriin asirratti dubartii tana amala kan akka qabaattu godhee normidha. Let us see another case. 40 years old woman came to health center with the complaint of headache and blurred vision. Dubartii takkaatiitu buufata fayyaa dhufe. Dhukkubbii mataa qabdi. Ija tanaan illee homaa arguu hin danda'u jetti. The OPD staff is shocked at her, dismissed her complaint. Ogeessichirra jiru itti iyyeeti deemsi hin beeknu jeeni ari'e. The woman does not return to the health center despite worsening illness. Sanbooda dhukkubullee mana yaalaan dhaqe. What is the most likely predisposing factor affecting her behavior? Amala kan akka qabaattu wanti godhe maali? Value, belief, norm jedhamu, attitude. Value jechuun keessa sanii amanamummaa san waadaa sanii diigu jaanii sanii jecha diidu. Beliefin ammoo kanarra kanaatiitu naa caala jee waan namni tokko fudhatu kophaa isaatti. Normiin socially accepted behavior hawaasa keessatti. Attitudein ammoo negative experience, negative staff interaction kanaan dura dhayxee waan lolaniif deebi'uu diduu fa'aadha. So kanaafuu gaafiin kuni the most likely predisposing factoriin amala dubartii tanaa
ka jijjiire attituudiidha. Ilaalcha isiin kanaan dura qabdu. Kanatti aansinee ethical dilemma solving ilaalla. Akkamitti akka furan. Keezii takka ilaalla. Ethical dilemma solving steppiin isaa ethical dilemma jechuun keeziilee garaagaraa yerooniif bakka takkaa dhufan. Bakka keezii wal fakkaataa tasarra wal qabdu yeroo dhufte akkaataa itti furtu. Steeppii kana qabachuun barbaachisa. The first one identify godhuu qabda probleemii sana. Eega adda baaftee booda consider possible course of action. Waan godhamuufii malu isa san xiyyeeffannaa keessa galchita. Waan akkamtu godhamuufii mala. Collect and analyze data. Ragaa walitti qabattee ragaa san xiinxalta. San booda advantage and disadvantage pros and cons isaa miidhaa isaatii fi bu'aa isaa safartee decide and act murteessitee hojjetta. Yeroo keeziidhaan wajjin laallee adda sii baate. Keezii tanaa laallu. 70 years old male and 11 years old female patient came to chronic clinic for follow-up. Manguddoo waggaa 70 fi dubartii waggaa 11 dhufe hospitaal follow-upidhaan. Both are now diabetic patient. Isaan lachuutu dhukkuba sukkaraa qaban. However, there is insulin shortage in hospital. Hospitaala san keessa insuliiniin hin jiru. Currently there is only one vial of insulin is available in hospital. Hospitaala san keessa viyaalii takka qofaa jira insuliiniin. A nurse should be able to pare the option down. Narsiin achirra jirtu suni formaata jiru hunda lafa keessee realistic alternative action and other relevant issue need to be examined while attempting weight of alternative action. Yeroonii fi waan kana yoon godheef yooniin kanaa dura godheewu yooniin kanaa dura godheewu jettee bu'aadhaa fi miidhaa isaa safarti. What is the most appropriate step used by the nurse to solve ethical dilemma? Waan irra wal qabe kana furuudhaaf steppiin narsiin kun fayyadamte kan consider choice of possible course of action, decide on different option action, collect, analyze and interpret data of each course of action, analyze advantage and disadvantage of each course of action. As keessatti immoo keezii tana halaallu. Haalli jiru lachuutu dhukkuba sukkaraa qaba. Tokko elderiidha. Kun ammoo waggaa 11. Inni biraa viyaalii insuliinidhaa tokko qofaa jira. Narsiin maal ta'uu qabdi? Fair ethical decision murteessuu qabdi. Murtee haqaa. Classic ethical dilemmaadha. Amma insuliinii takka qofaa jira. Shortageidhaa jira. Ethical dilemmaa kana furuudhaaf steeppii ittiin deemnu steeppiin jalqabaa maal jenne? Steeppiin jalqabaa identify problemii jenne. Problemii sana adda baasuudha. Consider possible course of action. Waan godhuufii qabdu. Waan godhuufii dandeessu. San booda data collect godhatta sadaffaa irratti. Afuraffaa advantageidhaa fi disadvantage isaa xiinxaluudha. San booda murteessitee waan gooteef fi san booda xumura irratti evaluate goota. Amma inni irra jiru kun consider choice of possible inni jiru kuni this is the first step in ethical decision making. Ethical dilemma furuu keessatti ka jalqaba. Realistic alternative jiru adda baasu. Decide on different
opinion action kan jiru inni biirra jiru kuni osootii sirriitti analyze hin godhin yoo murteessite kuni sirriidhaa miti. Before analyzing is not appropriate. Collect, analyze and interpret data kan jiru kuni it came after identifying possible option. Carraalee jiru eegadda baaftee booda san booda dhufu. Advantage and disadvantage kan jiru kuni after data collection. Kanaafuu pair option down to few realistic alternative action kan jiru kuni choice of possible course of action kan jiru kanaa wajjin deema. Kanaafuu isteeppii kana qabachuun hedduu barbaachisaadha. Ethical dilemma yeroo dhufee jalqaba identify problem godhanii san booda possible course of action jiru san xiyyeeffannaa keessa galchanii daataa jiru walitti qabatanii laalanii san booda advantage isaatii fi disadvantage isaa wal madaalchisanii eega murteessitee booda kennitaaf. Insuliinii kana namuma tokkoof kennita. Boodarra evaluate outcome. So the nurse most appropriate step in asirratti considering choice of possible course of action isa irra jiru kana. Kanaafuu isteeppiilee kana qabachuun hedduu barbaachisaadha. Mata duree biraatiin walitti deebina. Gaaffii yoo qabaattan barreessaa.